Eh, Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 ka'ee hamma lakkoofsa 20tti nan dubbisa. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u isaan booda sagalee Waaqayyoo arraba koo irra kaa'een isinitti dubbadhaa achumaanis ergaa nan dubbadhaa. Ergaa kana namni ameen jedhee fudhate kamiyyuu Waaqayyoo jireenya isaa irratti waan haaraa hin godha jechuun barbaada. Haleluuyaa. Lakkoofsa 12ffaa gubbaatti akkana jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa ganama kana. Haannaan ittuma fuftee kadhachaa yeroo turtetti Eeliin totochoo afaan isheetii in caqasa ture. Sababii Haannaan garaa ishee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaatu totocho'a malee sagaleen ishee in dhaga'amu ture. Eeliin kana irratti in machoofte ishee se'e. Dubartittiidhaan ati amma yoomitti machooftaa? Daadhii waynii kana dhaqee of keessaa baasi jedheen. Haannaan garuu deebiftee waawuu yaa gooftaa koo ani daadhii waynii yookiis dhugaatii macheessu hin dhugne. Ani dubartii garaan ishee baay'ee gaddeedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kootii Waaqayyoo koo duratti dhangalaafadha. Sababii gaddeef aariin anatti baay'ateefan hamma ammaatti dubbachaa jira. Kanaaf ana garbittii kee akka dubartii waa hin baafnetti hin lakkaa'e jetteen. Kana irratti Eeliin nagaadhaan dhaqe. Waaqayyo inni kan Israa'el waan ati isa kadhatte siif haa kennu jedheen. Isheen immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jettee karaa ishee irra in buute. Nyaatas hin nyaatte deebitees nyaara hin guurre. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 19 gubbaatti akkasidha. Borumtaa Elqaanaaf maatiin isaa ganama boroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadan. Gara Raamaat deebi'anii mana isaaniitti in galan. Elqaanaan haadha manaa isaa Haannaa bira yommuu ga'etti Waaqayyo ishee in yaadate. Elqaanaan isaan booda haadha manaa isaa biraan ga'e. Waaqayyo immoo ishee in yaadate. Kanaaf isheen ulfooftee yeroon isaa geenyaan ilma deesse. Isa argachuudhaaf ani Waaqayyoon kadhadheera jette. Maqaa isaa Saamu'eelitti moggaafte. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana macaafa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 12 haga 20tti erga wajjiniin dubbifannee booddee ergaa nan qabadhee gara kee dhufe. Waaqayyo burqaa imimmaan keetii yookaan Waaqayyo imimmaan kee sirraa hin xaraga. Kadhannaa kee dhagahee galataaf hin qophoofta kan jedhudha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo imimmaan kee sirraa xaragee kadhannaa kee dhagahee galataaf hin qophoofta kan jedhu irratti waliin dubbanna. Mee atiyyuu namni sagalee kana dhageessu Waaqayyo imimmaan koo narraa xaragee kadhannaan koos dhaga'amee galataafan qophaa'a jedhi. Waaqayyo imimmaan kee sirraa hin xaraga. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa ganama kana Waaqayyo imimmaan kee isa ati dhangalaasaa turte sirraa hin xaraga. Waa'ee keetiif haa ta'u, waa'ee maatii keetiif haa ta'u, waa'ee isa eebba kee qabeef haa ta'u, mata dureen ati irratti imimmaan kee dhangalaasaa jirtu, mata dureen ati irratti boossee imimmaan kee dhangalaasaa yeroo hundumaa fuulli kee imimmaaniin miicamaa jiru. Ganama isaan kana gaa mata dureen kadhatichaa dhaga'amee galataaf hin qophoofta. Waaqayyotu dhaga'a mata duree imimmaan keeti. Waaqayyotu dhaga'a. Imimmaan kee namatu xaraga osoo hin taane Waaqayyotu sirraa xaraga. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa meen kadhan dubbii sagalee kanaatiif. Ati hundumaa gochuu hin dandeessa. Waaqayyo isa amanamaadhaaf qajeelaadha. Waaqayyo isa qulqulluuf iyya ijoollee isaatii isa dhaga'uudha. Kuma dubbiin sagalee kee seera bahuu boqonnaa 2 lakkoofsa 20-23 gidduutti dubbatu ani boo'icha isaanii dhaga'e. Iyyi isaanii ana bira ga'e. Kakuu isan Abrahaam, Isiyaaq, Yaaqoobiif kakadhe sana yaadadheetan garbummaa isaan boochise jalaa isaan baasuuf reekoo diriirse jette. Iyyi isaaniis ana bira ga'e jetteessitu dubbate. Sabicha iyyi isaas bira ga'e kana. Wanta isa iyyisiise, wanta isa boochise keessaa baasuudhaaf garuu gargaarsaaf reekee diriirsite.
Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ammas ganama kana egaa waldaa kana keessa haa ta'u, waldaa biraa keessa haa ta'u, tajaajilaa haa ta'u, tajaajilamaa haa ta'u. Ilaa gooftaa Yesuus Kiristoos wanta isaan boochise fuulli isaanii yeroo hundumaa imimmaan qofaatti akka miicamu isa godhe. Dhukkuba ta'uu danda'a. Garuu ati mata duree rakkina isaanii burqaasaa hin beekta. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuusiin burqaasaa gogsite. Galataaf isaan hin dhaabda. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Egaa gooftaa sin kadhadha sagalee kana akka isaan hin dhaggeeffanne kan godhu ergamaan hamaan kamillee humna maqaa keetiin amma gadhiisuu jalqabu. Qilleensa obboleettiin ol fudhattu qilleensa obboleessi koo achi ol fudhatu irratti maqaa Yesuusiin hafuurri kee amma buufachuu jalqabu. Amma sa'a kanaa ka'ee hafuura see keessa goree foon see keessa goree hafuura isaa keessaa foon isaa keessa goree kallattii inni arguu hin dandeenye dhukkuba dhokataa ta'ee kan dhiphisaa jiru dhukkuba deddeebi'ee mul'atu dhukkuba badee deebi'u ta'ee kan isaan rakkisu maqaa gooftaa Yesuusiin dileeta haa ta'u. Dileeta ta'u maqaa Yesuusiin. Dileeta ta'u maqaa Yesuusiin. Elaa sittan dubbadha ganama kana. Burqaa boo'icha keetii isa ta'e. Burqaa gadda keetii burqaa yaaddoo isa ta'e. Kan si boochisaa jiru dhukkuba ta'uu danda'a. Kan si boochisaa jiru yaaddoof sodaa waa'ee maatii keef waa'ee keetii ta'uu danda'a. Kan si boochisaa jiru milkaa'uu dhabuu ta'uu danda'a. Kan si boochisaa jiru waa'ee eebba keetii ta'uu danda'a. Garuu ganama kana Waaqayyo burqaa isa ta'e sanatti bu'ee darba. Burqichatti bu'ee darba Yesuus. Dhukkuba yoo ta'e burqaa dhukkubichaa gogseera Yesuus. Gogseera gooftaan. Sagalee kana dhaga'anii warra galataaf dhaabatan isaan taasisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Haleluuyaa. Egaa gara dubbii sagalee Waaqayyoo kanatti daqiiqaa xiqqaa qabnu keessatti erga waliin ilaallee booddee ammas hin kadhanna. Abbaan ergaadhaa garuu keessaa hin fudhata. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Addana keessatti dubbiin sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu waa'ee Haannaa dubbata. Haannaan dubartii galgalaaf ganama imimmaan harcaastuudha. Imimmaan see kana irraa xaraguudhaaf garuu namni ija jabaates hin turre. Namni sirraa xaraguu hin danda'u. Imimmaan kee gaafa namni sirraa xaragu wanti si boochisee furmaata ta'uu hin danda'u. Garuu imimmaanni nama tokko xaragamuu kan danda'u wanti nama sana boochise yoo furmaata argate qofaadha. Namni gaafa imimmaan sirraa xaragu isa fuula keerra yaa'uu qofa sirraa xaraga. Malee isa si boochisan tuqee furmaata ta'ee imimmaan sirraa xaraguu hin danda'u. Garuu akkaataan itti Waaqayyo imimmaan ijoollee isaarraa xaragu garuu kan namni namarraa xaragu irraan adda. Waaqayyo gaafa imimmaan kee sirraa xaragu jalqaba akkas godha. Wanta ati itti boohaa jirtu sanarratti harka isaa diriirsa. Maali laata nati irratti boossee Waaqayyoon kadhachaa jirtu? Maali laata inni si boochise? Ganama kana Waaqayyo wanta si boochise sanarratti harka isaa diriirseera. Dhukkuba si boochise yoo ta'e dhukkubicha irratti harki Waaqayyoo diriireera hin fayyita. Namni amanu qofti sa'atii ammaa kan iddoo isa dhukkubu irra amantiidhaan harka isaa diriirsu. Wanta si boochisaa jiru irratti elaa dhaggeeffadhu. Eebba kee faffaca'aa jira yoo ta'e dhaggeeffadhu sagalee kana irra deebi'i. Lakkoobsa akkaawuntii keetiirra harka kee kaa'iti. Yookaan iddoo akkaawuntiin kee jiru maatii kee harka ta'uu danda'a, obboleessa kee, abbaa manaa kee harka ta'uu danda'a. Ati garuu amantiidhaan akka wanta akkaawuntii kee irra keessee jirtuutu amantiidhaan harka kee waa irratti caani. Waaqayyo harka isaa irratti naaf diriirseera jedhi. Balbala jeessa irratti cufame yoo ta'e Waaqayyo harka isaa irratti naaf diriirseera jedhi. Waa'ee maatii keetii keessaa nama tokkotu dhukkubsatee waa'een isaa si dhiphisaa jira yoo ta'e harka kee ofirra kaa'i. Waaqayyo harka isaa irratti diriirseera jedhi. Burqaa boo'icha keetii sababa boo'uu keetii isa ta'e irratti sababa ati irratti yeroo hundumaa imimmaan kee dhangalaastu isa ta'e irratti harki Waaqayyoo ganama kana diriireera.
harki waaqayyoo ganama kana diriireera. Firdiissi duraa jal'atee tajaajila. Firdiissi duraa jal'atee tajaajiltu. Firdiissi duraa jal'atee aman. Firdiissi duraa jal'atee amantu. Kanaaf imimmaan dhangalaasaa jirta. Eebba kee qabamee jira. Harkuma kee qofa diriirsati. Ganama kana waaqayyo harkasaa isa si boochisu irratti diriirseera. Sababiin boo'icha kee sababii eebbi kee harka namaan qabamee jiruuf ta'uu danda'a. Sababiin boo'icha kee sababii dhukkubaa ta'uu danda'a. Sababiidhuma sanarratti wanta sababii ta'eef wanta ka'umsa ta'e irratti harka kee diriirse. Harki waaqayyoo ganama kana irratti diriiree imimmaanicha sirraa haqa. Egaa dubbiin sagalee waaqayyoo wanta Haannaa boochise irratti jalqaba waaqayyoo harkasaa diriirse. Innis maal ennaan Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 5 gubbaarratti dhaqeen isinii dubbisa kan sababa yeroo hundumaa Haannaan boossu. Akkasidha. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ela waaqayyo akka Haannaan dhala hin godhanne yoo godhe iyyuu. Waaqayyo akka Haannaan dhala hin godhanne yoo godhe iyyuu. Elqaanaan sababii ishee jaallatuuf ga'aa ishee harka 2 in kennaaf ture. Lakkoofsa 6. Waaqayyo akka Haannaan dhala hin godhanne waan godheef Peniinaan masaanuun ishee aarsuuf xuqxuqxee hin duchiifti. Kunis waggaadhaa gara waggaatti ittuma in fufe. Yeroo hundumaa kan Haannaan boossuuf maaliif jennaan wanta maatsaniin see cufamee jiruufi. Gadameessa seetu cufaadha. Gadameessi ishee kun akka gadameessa kan biraa dhala baachuu hin danda'u. Maaliif waaqayyotu cufe waan ta'eef. Kun Haannaadhaaf sababa boo'ichaaf ka'umsa boo'ichaa ta'eera. Sababa Peniinaan ishee duchiiftee xuxxuqxee ishee aarsitee hamma waa nyaachuu dadhabdutti akka isheen boossu imimmaan ijarra akka isheen gad dhangalaafatu taasiseera. Garuu Elqaanaan imimmaan kana irraa xaraguu hin dandeenye. Jajjabeessa inni jajjabeessus Haannaarraa imimmaan kana kutuu hin dandeenye. Kan namni si jajjabeessu yeroodhaaf imimmaan sana ija keerraa gadi. Fuula kee isa bakkeerraa mul'atu irraa imimmaan sana xaraguu danda'a. Garuu imimmaan isa mar'umaan kee irratti gadi cophu sana sirraa xaraguu hin danda'u. Imimmaanni isa fuula irraan gadi dhangala'utu gaddisaa namatti dhaga'ama osoo hin taane imimmaan inni keessa namaatiin mar'umaan irratti gadi coccophu gaddisaa baay'ee nama cabsa. Fuula keerraa waan boossuun fakkaatu narratti hin beekamni nama wajjin kofaltee taphachuu dandeessa. Garuu keessa keetti mar'umaan kee irratti imimmaan ija kee keessaa xabbi jedha. Isa kana namni furmaata namaa ta'uu hin danda'u. Garuu egaa waaqayyo inni qulqulluun inni iyya ijoollee isaatii dhaga'u ganama kana mata duree si boochise sanarratti harkasaa hin diriirsa. Atis wanta si boochise kanaaf mata duree qabattee torban kana kadhachaa kan jirtu. Fuula waaqayyo duratti yeroo hundumaa boohaa kan jirtu. Gongommiitti mata duree si boochise irratti kadhachuudhaaf gongomtu namoota duratti akka wanta maraattee dubbachaa jirtu kan fakkaatu. Ganama kana waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Ka'umsa boo'icha keetii, ka'umsa rakkina keetii isa ta'e, ka'umsa jeeqamuutti daarii keetii isa ta'e waaqayyo sirraa kuteera. Jajjabeessuuf yaala Elqaanaan garuu hin danda'amne. Garuu hin danda'amne. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u akkasittiin jedhe. Haannattiin jedhe. Ani dhala 10 irra siif wayyoo ittiin jedhe. Maali boossattiin jedhe. Rakki dhala 10 irra isaaf wayyoo miti kan Haannaan barbaadde maatsaniin ishee dhala akka baatuuf gadameessi ishee waan isheen barbaaddu akka baatuuf. Isin irrattan dubbadha ganama kana sanyii irraa haa ta'u. Hojii harka namaatiin haa ta'u. Korojoon keessan eebba qabachuu didee eebbi kan isin harkaa gadi dhangala'u waan isaa hin beektan. Baasiin kan isinitti baay'atu. Abdii kutattanii boohaa kan jirtan.
erga akkas ta'e hamma yoomiittan gola namaa keessatti dhiphadhachaa kan jirtan yemisraach waaqayyo ka'umsaaf burqaa isa eebba keessa nyaatu isa ta'e jawwicha irratti harkasaa diriirseera. Abaarsa sanyii irraa dhufee rakkisaa jiru irratti harkasaa diriirseera. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Ittuma fuftee kadhatteedha Haannaan. Ittuma fuftee boohaa kadhatteedha. Isaan booda akkasittiin jedhe Eeliin hin machooftee ittiin jedhe. Lakkeetti Haannaan ammachaa ihee miti waan na boochisuun qaba. Wanta yeroo hundumaa akka nama maraatetti qophaa na dubbachiisuun qaba. Maali kun jennaan gadameessi ishee cufaadha ka. Sababa gadameessi ishee dhala baachuu dideefi ka. Sababa akkaseen yaaddate ta'uu dideefi ka. Isaan booda yeroo hundumaa imimmaan isheen dhangalaaste turteedha. Maalinnaan ka'umsi dhangala'u imimmaan isheetti gadameessi waan cufameef. Utuu Elqaanaanis ta'e utuu Eeliin fuula isheerraa imimmaan sana xaraganiiru ta'e fuula isheerratti imimmaan isa gayyaa'u dhorkuu danda'u malee mar'umaan isheerratti isa gad cuba imimmaan isa dhorkuu hin danda'an. Isheenis ittuma fuftee gaafa kadhattu Waaqayyo garuu edha akka isheen boossuuf sababa isa ta'e cufamuu maatsanii isheetii irratti maal godhe harkasaa diriirseedha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 18 akkas jedhee dubbata. Gooftaaf galanni haa ta'u. Isheen immoo faara tolaadhaan ana garbittii kee ilaali jette. Karaa ishee irra hin buute nyaatas hin nyaatte deebitees nyaara hin guurreedha. Ela borumtaa Elqaanaaf maatiin isaa ganama obbooroodhaan ka'anii Waaqayyoof hin sagadan. Gara Raamaat deebi'anii mana isaaniitti galan. Elqaanaan haadha manaa isaa bira yommuu ga'etti Waaqayyo ishee yaadate. Kanaaf isheen ulfoofte. Yeroon isaa geenyaan deesse. Isa argachuuf ani Waaqayyoon kadhadheera jette. Maqaa isaa Saamu'eelitti moggaafte. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Ka'umsi boo'icha keetii irratti boo'uu keef sababa isa ta'e rakkachuuf gadduu keef sababa isa ta'e irratti Waaqayyo harkasaa diriirseera. Haannaadhaaf boo'uu isheetiif gadduu ishee namni jechattiin jechuudhaaf sababa inni ta'e cufamuu gadameessaati miti. Waaqayyo yeroon isaa gaafa ga'u garuu gadameessa cufame sana hin banne. Har'a egaa isaan booda Haannaan hin boonyes nyaaras hin guurre gara Waaqayyoon galateeffachuutti deebiteedha. Waaqayyo mata duree boo'icha keetii geeddareera. Ati na fudhadhu Waaqayyo bakka kana booda na ajjeesattee mata duree qabattee irratti kadhachuu dandeessa. Waaqayyo mata duree keessa na geeddareera. Ati hin duutu hin jiraatta. Ati hin qaanoftu na galateeffatta. Ati hin salphattu hin kabajamta. Ani isan siif kakadhe amman galmaan ga'utti lubbuun kee lafa kanarraa hin badu. Mucaa koo hin boo'e hin yaadda'in. Innati dura keetti ilaalteetti boo'aa jirtu sun guyyaarraa kee dura kee hin dhaabatu anati dura keetii kuffisaa siin jedha. Deebitee hin boossu. Haannaanuu deebitee hin boonye. Deebitee nyaara hin guurre. Guyyaarraa ka'ee Waaqayyo imimmaan kee sirraa xarageera. Kadhannaan keessa dhaga'ameera. Boo'ichi keessa argameera fuula Waaqaa duratti. Waa'ee maatii keetii fi waa'ee keetii fi waa'ee eebba kee qabamee fi elaa maqaa Yesuusiin harki Waaqayyoo irratti diriireera. Elaa amantiidhaan warroonni eebbi keessan isin duraa qabamee jiru. Harka namaa keessatti qabamee kan jiru. Elaa qarshii qabamee jiru sana yaada sammuu keessatti amantiidhaan harka ol kaasaa Waaqayyo isa eebba koo qabeerratti harkasaa diriirseera jedhe. Inni saba Israa'eliin harka mootii Gibxii keessaa miliqsee baase. Inni Yoonaasiin garaa qurxummii keessaa akka inni bahuu godhe. Ganama kana sagalee amantee fudhatte kanan eebbi kee akka inni miliqee bahuu godha. Waaqayyoof maaltu dadhabama? Phexros hin baa jedhamee yaadamne mana hidhaa hojii ergamootaa 12 kaatanii gaafa laaltan Phexros hidhamee yeroo turetti akka inni hiikamneef itti naanna'anii turan poolisoonni. Balballi cufaa turedha. Hin baa jedhamee yaadamne garuu waldaan kiristaanaa waa'ee Phexrosiif mata duree goote kadhatteedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Hin baa jedhamee isa hin yaadamne sana Waaqayyo garuu akka namni yaadnetti dhaqee Phexrosiin miliqsee baase. Akkuma kana eebba kee isa ji'a lakkoofsis isa waggaa lakkoofsa irratti harka kee ol kaasati.
ati gannaa dhiifamattee hiyyaanne abdii sirratti kutatteetta miti. Elaa maqaadhuma gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin harka kee ol kaasi eebba kee sanarratti harki Waaqayyoo diriireera. Hin gadhiifama ati hin gadhiifamattee yaa iyyaanne miti hin gadhiifama. Galgalaaf ganama waa'ee isaas si boochisa miti guyyaarraa kee Waaqayyoo lammata akka ati deebitee hin boonyetti eebba kee qabameera harka isaa diriirsee gassii dhiiseera. Gassii dhiifameera. Dhukkuba ta'uu danda'a natti itti bo'aa jirtu ganama kanaa ka'ee akka amantiidhaan doosi dhukkuburra keesseen sirraa dileeti ta'eera. Guyyaa galataaf situ qophaa'a. Maqaa Iyyasuusiin ameen.